Ministeera galiiwwaniitti waajjirri damee Adaamaa hojjettoota isaa waliin sagantaa iftaaraa gaggeesse. Hojii gaggeessan ministeera galiiwwanii damee Adaamaa obbo Salamoon Dirribee saganticha irratti argamuun akka jedhanitti biyyi teenya sabaa fi sablammoota hedduu kan of keessaa qabduu fi hordoftoota amantaalee garaagaraa hordofan waliin kabajaa fi wal danda'uun waliin akka jiraatan ibsu. Haaluma kanaan hojjettoonni waajjiraa amantaalee garaagaraa hordofanis jaalala obbolummaa waliin qaban ibsuuf sagantaa iftaaraa kana qopheessanii jiru jedhu. Kaayyoon sagantichaa irraa akkuma beekamu biyyattiin teenya sabaaf sablammii hedduu anu keessatti hammatte akkasumas sabaaf sablammiin kun amantaa hedduu anu keessatti qabatte waan ta'eef heerri mootummaa keenyas haala kanaan sabaaf sablammii mirga sabaaf sablammii akkasumas immoo mirga amantii hundumtiyyuu biyyattii tana keessatti wal kabajaan wal danda'an akkuma sabummaa isaatti akkasumas immoo akkuma amantaa isaatti wal kabajee jiraatudha. Kanaaf jaarmiyaa mana hojii kana keessattis hojjettoota hedduutu jira. Hojjettoota hedduu kana keessatti amantaan kiristaanaa jira. Kiristaana keessa Pirootestaantiin jira, Ortodoksiin jira, akkasumas Musliimoonni jirani. Sagantaan iftaaraa kun akka mana hojii keenyatti waggaa waggaan kan gaggeeffamudha kan jedhan obbo Salamoon amantaan gargar taanus kan qabu kan hin qabne cinaa dhaabbachuun aadaan wal gargaarsaa akka cimu gahee keenya hundaa ta'uu qaba jedhu. Jirani gaa akkuma beekamu waggaa waggaadhaan amantaa musliimaatiin sooman waaqa isaanii kan ittiin kadhatan waan ta'eef yaa'u nu tokko haa ta'u malee amantaadhaan gargar ta'amus tokkummaa keenya akkasumas imala biyyattiin qabatte kana kaayyoo misooma kana galmaan akka ga'u gaheen obboleewwan keenyas guddaadha jechuudha. Kanaaf har'a walqixxummaa amantaa akkasumas isaan asooman malee nuyis immoo obboleewwan keenya waan ta'eef isaan faana teenye soomanaaf xir kan sagantaa kana akka mana hojii keenyatti qopheessinee jirra jechuudha. Kun hariiroo keenya kan cimsu ta'a jechuudha. Aadaa wal gargaarsaatiin akka mana hojii keenyatti maatii barattoota harka qalleeyyii ta'aniif meeshaalee barnootaa miliyoona 2 ol ta'uun bituun deeggaraa akka turan akka fakkeenyatti ibsuun waajjirri galii dugunguruu biyyaati waan ta'eef imala badhaadhina mootummaa milkeessuuf galii irratti hojjetamuu qaba jedhu. Manni hojii keenya hin beekamaa biyyattiidhaaf lafee dugdaati. Hawaasni gaafii hawaasummaa gaafii dinagdee hin gaafata. Gaafii dinagdee gaafii hawaasummaan kun hiikamu yoo galiin jiraate jechuudha. Hundumti keenya asitti hin argamnes asitti hin argamnes hundi keenya mootummaan imala badhaadhinaa milkeessuu keessatti karaa sirrii ta'e qabatee jira jechaadha. Bu'aanis dhufaa jira jechuudha. Kana waan ta'eef sadarkaa olaanaatti badhaadhina milkeessuu keessatti manni hojii kun gahee irraa eegamu karaa guutuu ta'een akka bahuu danda'u halkaniif guyyaa yaadan jechuudha. Hojjettoonni sagantaa iftaaraa irratti argaman gama isaaniin sagantaan akkanaa qophaa'uun isaa waliin jiraachuu obbolummaa keenya kan agarsiisuu fi jaalala waliin hojjechuu kan cimsuudha jechuun yaada isaanii ibsatan. Warroota itti yaadanii qophii kanallee nuuf qopheessan galanni haa ga'u jecha yaa'u akkanatti waliin ta'anii uummanni keenya uummanni islaamaatii fi uummanni kiristaanaa waliin ta'uun wal kabajuun yaada tokko irratti waliin ta'uun kun ammoo
jaalalli uummata Itoophiyaa waliin qabu agarsiisa. Uummanni Itoophiyaa yoo akka yaada kootti jechuudha. Sabaa fi sablammoota adda addaa qaba. Akkasumas amantiilee adda addaatu keessa jira. Wal danda'u uummata Itoophiyaa kan ibsudha jechuudha. Sooma kana hiikuu qofa osoo hin taane siinarjii uuma. Amma akka waajjiraatti yoo fudhanne waajjirri anaaf naa yaadaa amantii kootiif naa yaadaa waan jedhu kana hojjetaa keessatti oolu. Isa bichaallee miti. Amantiin biroollee obbolummaa wakkatti wajjin teennee amma yaa'uun beektu magaalaa keessatti mana manatti wal waamee namni wajjin sooma hiikuu hin danda'u. Akka waajjiraatti garuu obboleewwan kun warra amantii biraa hordofan akkasumas immoo warruma amantii kana hordofaniyyuu waajjirichi walitti fidee haala kanaatiin qophii bareedaa kana geggeessuun hiikkaan isaa guddaadha jennee fudhachuu dandeenya. Kana boodas haala kanaan itti fufnee nullee kanurraa amantii kiristaanaa kan biroos haa ta'u kabajnee akkuma isaan keenya kana kabajanitti nullee isaaniif kabajnee isaanis yeroo itti aanus akkanumatti haaluma bareedaa kanaan akka waliin dabarsinu jedha.